maqaa waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ergaan nuyi qabannee isinii dhiyaanne egaa qoricha rakkina bara kana keessa waldaa waaqayyoo jeeqaa jiru qorichi isaa maali isa jedhu kana sagalee waaqayyoo keessaati tooraan ilaalaa jirra. Yaada tokko mataa keessan keessa isinii kaa'uudhaafan barbaada. Biyya cabbiin itti bu'u keessa waan jiraannuuf nuyi Minisootaa keessa waan jiraannuuf fakkeenya naannoo keenya jiru tokko isinitti himuudhaaf barbaada. Ijoollee xixinnoon guyyaa cabbiin bu'u kana gara gaaraatti ol ba'anii cabbii xinnoo ishee qulunqulanii kubbaa fakkaachisaniitu irraan gadee gadhiisuu jalqabu. Yeroo isaan konkolaachisanii irraan gadee gadhiisan cabbiin sun gangalachaa cabbii gararraa sassaabachaatu yeroo goda ga'u waan baatamuu hin danda'amne guddaa ta'etu argama. Ijoolleen tapha isaaniitiif kana godhu. Nu garuu waan guddaa baruu dandeenya. Sagalee waaqayyoo keessa namni qoricha barbaadu gara gaara waaqayyootti ol ba'etu dhugaa sagalee waaqayyoo keessaati isa hundee ta'e fudhatee ittiin hojjetee irraan gadee ulfinaa sana gadhiisuu yeroo jalqabu dhugaa adda addaa funaannachaa gara godaa yeroo ga'u dhugaa baatamuu hin danda'amne dhugaa mo'atu dhugaa yaada waaqayyoo diriirsuu danda'u ta'a. Kanaaf nu deebii yeroo deebifnu deebiin keenya kana kan jedhu otoo hin ta'in sagalee waaqayyoo keessaati asii bunnee dhugaa sagalee waaqayyoo qoricha akka inni nuu ta'utti ittiin hojjennee saba keenyaaf dhiyeessuudhaaf sagantaa kana irratti isin tajaajilaa jirra. Waa'ee addaan ba'uu akka qorichaatti fudhanneetu duukaa jirra jechuudha. Addaan ba'uun lola hafuuraa keessaati inni guddaan akka inni ta'e sagalee waaqayyoo keessatti olii wajjin ilaalleerra. Waaqayyoon kan gadhiisu waaqayyo irree isaa guutuutiin qulqulloota isaa gidduutti akka hojjetu kan godhu iddoo cubbuurraati addaan ba'uudha. Yaada akkasiirraa addaan ba'uudha. Humni qulqullinaa ofii isaa qulqullina keessatti eeguudha isa jedhu dhagaanni nu ilaalle. Gara dhumaatti yeroo dhufnu sirna addaan ba'uu keessaati waan gurguddaa lama ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa addaan ba'uun yeroo hundumaa abbaa mul'ataatiin durfamuutu isaaf ta'a. Sagaleen waaqayyoo yeroo hundumaa waa'ee addaan ba'u yeroo dubbatu abbaa mul'ataatu akka inni dursu duukaa dubbata. Saboonni Israa'el yeroo Gibxiitii ba'anii karaa adeemaa turan Musee irratti gungummii akka isaan kaasan dubbata sagaleen waaqayyoo. Yeroo beela'an yeroo dheebotan hundumaatti wayyoo biyya durii yaadanne jedhu. Gibxi keessa rakkinni iyyuu hin turre buqqee isaa yaadanne shunkurtii isaa yaadanne jedhanii yeroo baay'ee yaada kanaa kaasu turan. Guyyaa tokko immoo caalaa iyyuu namni kun lafa inni itti nu geessu hin beeknu jedhan Musee irratti. Kanaafoo mee kottaa nama filannee biyya Gibxitti nama nu deebisu ofirratti shuumnee hin deebinaa jedhanii mari'achuu jalqabaniidha sagaleen waaqayyoo. Yeroo hundumaa addaan ba'uun lafa jiru jallinaaf addaan ba'uun lafa jirullee akka nama fakkeenya dubbanne. Addaan ba'u dursee kan jiru abbaa mul'ataati. Nama nu geggeessu filannaa jedhan. Mul'atatu nama addaan baasa. Mul'atatu asii ol isa dhalate mul'atatu dalga namoota fuudhee ba'uu kan danda'u abbaa mul'ataa asii olii keessatti dhalatedha. Haga garuu wanti nu dhugaa baanu naannoo keenyatti naannaa biyya lafaatti kan dhugaa baanu akka namoota mootummaa garagalchuudhaaf ka'anitti sabni waaqayyoo hoo jedhee yeroo inni adeemu laalaa jirra. Sagaleen waaqayyoo garuu kan inni nutti himu yeroo hundumaa tarkaanfiin addaan ba'u abbaa mul'ataatiin durfama. Namni mul'ata sanatti itti gaafatamaan jiraachuutu irra jira. Namni waaqayyo gara isaa dhufee itti dubbatu jiraachuutu irra jira. Waa'ee kanaatiin qabnee barnoota keenya itti aanu waa'ee waggantummaa, waa'ee dura buutummaa gadi fageenyaan barnoota irratti kennuudhaaf qophoofneerra. Ammaaf garuu kana tuttuquun keenya baay'ee barbaachisaadha.
Boolla nuyi amma ammaatti keessa jirru keessa kan nu buuse iyyuu namoonni mul'ata dura adeeman dhibuu isaaniiti. Namni Waaqayyo gaafatu dhibuu isaati. Waaqayyo waa'ee saba Israa'el yeroo dubbatu Museetti dubbii guddaa dubbate. Sabati Gibxiitii baafte manca'eera jedheen. Natu da'ee jedhee Museen Waaqayyotti dubbachaa ture. Maaliif hankoo jette? Sabni kunoo kan keeti. No, Musee abbaa mul'ataati ati. Saba kana fuutee kana deemaa jirtu siidha. Sabni kun kan keeti jedhee ownershipii Musee irratti inni kaa'u argina. Sabni Waaqayyo akka mataan qabneetti walii wajjin gaggi jedhee adeemuudhaaf hin dhalanne obboloota. Yaadi Waaqayyo kana miti. Yaadi Waaqayyo yeroo hundumaa mul'ata jala geggeeffamuudha. Yaadi Waaqayyo mataa waan ta'e tokko jalatti ijaaruudha. Akkuma nama dubbadde gadi fageenyaan barnoota fuula keenya duran jiran irratti rakkinoonni kun eessaa dhalatani kan jedhu akka dhugaa sagalee Waaqayyotti billitii baafnee isinii dhiyeessina. Ammaaf garuu wanti nu tuqun dhuga jiru seera addaan ba'uu keessatti inni jalqabaa Waaqayyottiin hojjechuudhaaf addaan ba'uu dhugaan abbaa mul'ataatiin dhoofama. Abbaa mul'ataatu namoota baachuu jalqaba. Waaqayyo Aaroonitti yeroo dubbatu akkas jedhe. Jirata fuula duraa kan jedhamutu jira. Kani lubni fuula Waaqayyo duratti utuu waliin galin lubni guddichi kan inni qoma isaa irratti hidhatu. Jiranni fuula duraa suni dhagaa gati jabeeyyii waga jedhaman dhagaa 12 itti maxxanfamee ture. Innis immoo gosa Israa'el tokko tokko maqaa isaaniitu dhagicha gatti maxxanfamee ture. Waaqayyo Aarooniin akkas jedhe obboloota ko. Aaroon fuula koo duratti yeroo argamtu jedheen dhagaa dirata fuula duraa dhagaa gati jabeessa maqaa saba kootii kan baatu otuun uffatinna fuulduratti hin argamin jedheen. Ati abbaa mul'ataati. Ati saba kana onnee kee irratti baattee na fuulduratti dhiyaatta waan ta'eef isaaniin onnee kee irratti hin argu taanaan sababa ayyama argattee fuula koo duratti ol galtu sun hin dhaabata hin duutaa jedheen. Waaqayyo abbaa mul'ataatti amana. Waaqayyo abbaa mul'ataatti amana. Dhagaana dhagaa naannaa biyya lafaa irratti dhaggeeffachaa jirtu kana saba keenyaaf fayyinni inni jalqabaa abbaa mul'ataa jalatti bitamuudha. Namoonni abbaa mul'ataatu addaan ba'uu dhugaa dhalachiisuu danda'a. Lammaffaa wanti qoricha addaan ba'uu keessaati ilaaluun kan nuuf ta'u inni guddaan addaan ba'uun waan irraa addaan ba'e sana lammaffaa akka inni hin dhalannetti kan ittiin godhu sirna fudhatee ba'a. Kanaatiif abbaa mul'ataa jalatti ba'uun baay'ee barbaachisaa kan inni ta'e kan agartee. Namni cubbuu tokko baqatee yeroo baqatee adeemu garuu cubbuu isa caalu baatee deema taanaan addaan ba'uunsaa ija Waaqayyoo duratti gatii qabaachuu hin danda'u. Addaan ba'uun kan inni gatii qabaatu cubbuunni baqachaa jiru sun isa keessatti deebi'ee akka hin argamnetti sirna ittiin hojjetu fudhatee ba'uusaati. Yoo kanan goone ta'e addaan ba'uun sun foon keessaa addaan ba'uun sun kan biyya lafaa akka ta'e Waaqayyo waan ilaaluuf iddoo sana irratti eebba dhangalaasuu hin danda'u. Waa baqannee yeroo addaan baanu inni nu baqanne sun gama keenya akka hin dhufneef cubbuma sana duwwaa jechuu koo miti obboloota. Sirni cubbuu sana dhalachiisu nu gidduuttis akka hin dhalannetti sirni ulfinni qabeessi isa addaan ba'e sana keessatti jalqabuunsaa baay'ee barbaachisaadha. Kun lafa hin jirre addaan ba'uu sana Waaqayyo chaappaa irra kaa'ee fudhachuu hin danda'u. Namni hin fudhataa? Waan haaraa fakkaateetu totochoo hin kaasaa? Garuu qoricha dhugaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf yoo akka obboloota fuula keessan duratti wanti nu dhiyeessinu dhugoota Waaqayyoo kana irra dhaabannee akka labsii qorichaatti wanti nu dabarsinu isa kanadha. Ol fagaachuudhaaf sagalee Waaqayyoo keessatti galuun barbaachisaadha. Dalga ba'uudhaaf abbaa mul'ataatiin qabamanii geggeeffamuun barbaachisaadha. Eega addaan ba'an immoo sirna ulfina Waaqayyootiif ta'u saddaan ba'e sana keessatti dhalachuu isaatu qorichaa. Gooftaan dabalee isin haa eebbisu.
barnoota kana booddee isinii dhiyeessinu hundumaa nu duukaa akka turtan jaalala gooftaatiin isin gaafanna. Eebbifamaa. Furmaanni waan hundumaa ibra yoo akkeeluma.